Saafii jaalatamtoota asnaatuubii akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nu gargaari maqaan isaa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u jecha tolee ana obboleettii keessan faantuu tuubiidha guyyaa har'aa kan namootni nyaata tokko isiniif qabadheen dhufe nyaanni kun nyaata aadaa Oromoo keessatti beekamaa ta'edha. Wal wajjiniin taanee kan hojjennuudha. Marqaa wal wajjiniitiin hojjenna jechuudha. Sa'aatii kanatti akkaataa itti marqaa hojjennu keessaa inni tokko daakuu akkaataa kanatti qixxadheen jira. Daakuu kana ibiddarra kaa'ee nan himmisa jechuudha. Xiqqoo ishee inni himmifama jedhama. Egaa naannoo keenyatti akkaataa naannoo keessaniitti hin beeku labbi gootaniitti xiqqoo ishee akkaataa kanatti akka inni o'uu fi akka marqaan keenya lislis jedhee baay'ee nu bareeduu fi ibiddarratti tintinii goona jechuudha. Erga lab goonee booddee xiqqoo ishee nu diimatee booddee sanaan booda bishaan itti naqnee qopheeffanna isiniin jechuun jaaladha. Turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Akkuma akkaataa kanatti daakuun keenya himmifamee jira. Bishaan immoo iddoo kanatti qophaa'ee jira jechuudha. Daakuu kana garuu hin qorrisiistuuti hin gingilchitu jechuudha. Sababni isaa daakuun keenya akka nu jala hin googgalleef hin gingilchitu. Ani gingilchaan amma fayyadame isa kana hin qorrisiistu jechuudha. Yoo hin qorrisiisne ta'e yoo akkatti ba'a jechuudha waan ta'eef akkaataa kanatti ba'a. Akka kuni gaagolaa sin jala hin taanee fi hin gingilchitanii harka keessaniin akkas gochuu dandeessu. Nama guba garuu akkas gochuu dandeessu jechuudha. Kana booddee xiqqoo ishee firiijii keessa kaa'uu dandeessu tallaajee keessa jechuudha. Hin qorrisiiftu jechuudha. Amma inni qorrutti turtanii eegdanii na wajjiniin turtii gaarii. Kabajamtoota furdoftoota asnaatuubii turtiin keessan na wajjiniin akka jiru nana mana marqaan iddoo kana ga'ee jira jechuudha. Amma insukuumanna jechuudha sirriitti naqsha'anna sababni isaa akka inni nu jala hin goggollee fi akkaataa kanatti haala bareedaa ta'een ashaana jechuudha. Egaa wanti itti godhee hin jiru zayitiidha. Ashaboodha jechuudha akka biradistiin keenya nu jalaa hin qabnee fi kanaaf haala kanaan erga ashaatanii booddee bishaan qorraa miti bishaan waa itti naqattu jechuudha. Egaa marqaan bishaan waadhaanii malee bishaan qorraa itti naqnu jechuudha erga inni kaaneeti. Kanaaf haala kanatti turtiin keessan nama wajjin haa ta'u. Kabajamtootaaf hordoftoota asnaatuubii haalli qophii marqaa guyyaa har'aa kana fakkaata. Xumurarra ga'een jira. Kunoo qophaa'ee jira. Koottaa wal wajjiniitiin taanee yaa nyaannu naamsa kooti. Baay'ee isaa bareeda jechuudha. Dhadhaan ani fayyadame yeroo biraa zibdee fayyadama. Zibdee immoo akkam fayyadamu yeroo biraa isin viidiyoo isaa waraabuu hin danda'a. Garuu yoo afaan isinitti himee xoosinyee jedhama isaan immoo biyya kanatti jechuudha. Biyya xoosinyeedha biyya keenyatti. Isaan immoo zaatar jedhanii fayyadamu jechuudha. Isa sana itti gootanii zibdee baksuu dandeessu jechuudha. Zibdee erga baksitanii booddee akkaataa kanatti nyaata bareedaa ta'e hojjetachuu dandeessu yeroo gabaabaa keessatti wanta sa'aatii fixuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee marqaa lislis jedhee jirudha. Kunoo baay'ee bareeda. Yaa nyaannu koottaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Kana fakkaataa gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa yoo isinitti tolee sheer laayik gochuudhaan obboleettii keenya bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun dhaamsa kooti.